Ashima harka fuunee daawwattoota keenyaa kun kan daawwataa jirtan Annulee Global Media oduu guyyaa irraa qabadhee isiniif dhiyaadheera. Oduu irraa kan isinitti himu Antolchaa Huseen. Manni maree waliigala dhimma Islaamummaa Itoophiyaa hanqina mallaqa isa mudateef deeggarsa hawaasa musliimaa fi abbootii qabeenyaa gaafate bal'ina isaatiif jaatanii abdii. Manni maree waliigala dhimma Islaamummaa Itoophiyaa hanqina mallaqaa isa mudateef deeggarsa hawaasa musliimaa fi abbootii qabeenyaa gaafate. Walitti qabaan mana maree aalimoota muftii olaanaa Haaji Umar Idris ibsa har'a laataniin akka beeksisanitti dhaabbatichi sadarkaa hojjetaaf mindaa kaffaluu hin dandeenye irra qaqqabee jira. Manni maree yeroo dhaabbaticha hooggansa duraarraa yoo fuudhuuf baankii keessa kan ture birrii miliyoona 1 qofa jedhan muftii olaanaan Haaji Umar Idris. Yeroo ammaas mindaa hojjetaa birrii miliyoona 3 kaffaluu akka hin dandeenye mindaa baatii caamsaa akka hin kaffalinis ibsanii jiru. Walitti qabaan boordii teeknikaa mana maree yeroo tumsaaf hundaa'ee Haaji Kamaal Haaruun gama isaaniitiin amma dhaabbatichi madda ofii uummata deeggarsi akka taasifamuuf gaafatanii jiru. Haaluma kanaan karaa baankii daldala Itoophiyaa damee Xoor Haayilochiin lakkoofsa herregaa 10-24-24-73-64-8 fi karaa baankii intarnaashinaali Oromiyaa lakkoofsa herregaa 13-75-26 deeggaruun akka danda'amu ibsameera. Muummeen ministeera Dr. Abiy Ahmed sadarkaa itti aanaa pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa, pirezidaantiin naannoo Kibbaa obbo Miliyoon Maatiyos, ministeera nageenyaa aadde Mufaariyaat Kaamil godina Gujii Lixaa aanaa Qarcaa Gandaa Gurraacha jalduutti lammiilee qe'ee isaaniitti deebi'an daawwataa oolan. Ayyaanni guddaan sadarkaa biyyaatti beekamtii bal'aa qabu Fiichee Cambalaalaan naannoo Kibbaa magaalaa Sidaamaatti kabajamaa jira. Bal'inni isaa kinooti. Ayyaanni jijjiirraa bara haarawaa uummata Sidaamaa Fiichee Cambalaalaan kabajamaa jira. Ayyaanichi magaalaa Hawaasaatti agarsiisa aadaa, shubbisa aadaa Sidaamaa, qeexalaa fi sirnoota adda addaatiin kabajamaa oole. Fiichee Cambalaalaan calaqqee aadaa fi hawaasummaa uummata Sidaamaati. Ayyaanni jijjiirraa baraa kun hambaa kiliyyaa dhaabbata barnoota saayinsii fi aadaa ta'uun galmaa'uun isaa ni yaadatama. Simpoozimiin aadaa fi afaan uummatichaa irratti xiyyeeffatus gaggeeffameera. Jilli Oromiyaatiis ayyaanicha irratti hirmaachuuf godinaalee Oromiyaa garaagaraa irraa gara Hawaasaa imaleera. Abaa fi mootummaan fayyadamtummaa fi tokkummaa uummata Oromoo mirkaneessuuf kan waliin hojjetan ta'uu beeksisan. Koreen teeknikaa araara abaa fi mootummaa jidduutti fiduuf hojjetaa ture ergama isaa xumuruun gabaasa raawwii hojii isaa dhiyeesse. Gabaasa kana kan dubbise obbo Baqqalaa Garbaatiin. Wanta nu murtii kana kennine koree teeknikaa itti aanaa dura ta'aa kan ta'e dubbisuudhaan akka nu lallabu kabajaan affeera. 2011 xumura hojii koree teeknikaa gumii abbootii gadaa Oromiyaa. Mootummaan Itoophiyaa dhaabbileen siyaasaa biyya alaa turanii fi qabsoo hidhannoo irra turan biyya keessa galanii karaa nagaa akka qabsaa'an waamicha godhe irratti hundaa'anii dhaabbilee hedduun biyya keessa galanii jiru. Haaluma kanaan dhaabbilee galan keessaa addi bilisummaa Oromoo tokko yoo ta'u, loltoota isaa ilaalchisee mootummaa waliin wal dhabdeen uumamee bakka hedduutti nageenyi boora'ee ture. Sababa kanaaf uummataa fi dhaabbileen Oromoo sadarkaa adda addaatti marii bal'aa eega geggeessaniin booda amajjii 14 bara 2011 bakka bu'oonni mootummaa fi adda bilisummaa Oromoo bakka jiranitti koreen teeknikaa miseensota 71 of keessaa qabu dhaabbate. Ergamni koree kanaa waraanni bilisummaa Oromoo lola dhaabee bosonaa bahee jireenya nagaatti akka makamu taasisuudha. Koreen kunis amajjii 16 magaalaa Amboo irratti labsii qabxii 6 qabu uummataaf ibsee gara hojiitti bobba'ee jira. Akkuma ergama itti kennametti kutaalee Oromiyaa adda addaa keessaa miseensota waboo
827 ol ta'an mooraa leenjii xollaa akka seenan taasisee jira. Koreen kun miseensota waraana bilisummaa Oromoo marsaa jalqabaatti hin galin hafan fiduuf yeroon dabalataa akka kennamuuf mootummaa hayyama gaafatee osoo jiru deebii osoo eeggachaa jiru waraanni bilisummaa Oromoo bosonotti hafe hooggansa adda bilisummaa Oromoo Finfinnee jirurraa addaan bahuusaa labse. Haaluma kanaan ibsa armaan gadi jiru baasnee ergama keenya kan xumurre ta'uusaa beeksifna. Tokko, addi bilisummaa Oromoo ammaan booda waraana bosona keessaa waan hin qabneef koreen kun ergama isaa bakkaan ga'eeraa jennee amanna. Lammaffaa, haaluma kanaan addi bilisummaa Oromoo waraana bosonotti hafe kan hin qabne ta'uusaa ibsa kennuudhaan akka mirkaneessu gaafanna. Sadaffaa, akkuma labsii Amboo sanaatti namoonni sababa wal dhibdee kanaatiin shakkamanii mana hidhaa jiran akka gadi lakkifaman gaafanna. Afraffaa, akkuma labsii Amboo fi akkaataa seera biyyattiitiin addi bilisummaa Oromoo bakka hundatti waajjira isaa banatee karaa nagaa akka qabsaa'uuf mootummaan tumsa hundumaa akka godhuuf gaafanna. Shanaffaa, miseensota adda bilisummaa Oromoo duraanii kanneen waamicha abbootii gadaa fi uummata Oromoo kabajanii galuudhaan leenjiirra turaniif akka labsii Ambootti mootummaan akka fedhii fi dandeettii isaaniitti akka ramadu gaafanna. Jaaffaa, yeroo ammaatti uummanni keenya waan hundumaa caalaa kan inni barbaadu nageenya waan ta'eef qaamonni beekamtii mootummaatiin ala hidhatanii socho'aa jiran kamiyyuu gara jireenya nagayaatti akka deebi'an waamicha gochaa mootummaanis warra waamicha kana dhaga'anii dhufan akka simatu gaafanna. Kanneen waamicha nageenyaa didanii jeequmsa itti fufan immoo mootummaan adda bilisummaa Oromoo paartileen siyaasaa biroo fi uummanni Oromoo marti walii galanii wal tumsanii olaantummaa seeraa akka kabachiisan dhaamsa dabarsina. Murtii kanas gamni lachuu maqaa uummata Oromootiin mallattoon akka nuu mirkaneessuu fi raawwii isaatiif ciminaa fi kutannoodhaan hojjechuudhaan waadaa akka nuu galan kabajaatiin gaafanna. Haaluma kanaan hooggantoonni adda bilisummaa Oromoo kan mootummaa naannoo Oromiyaa fi federaalaa bakka koreen teknikaa argamanitti marii bal'aan eega godhameen booda mallattoo isaaniitiin mirkaneessanii jiru. Galatooma. Sadarkaa itti aanaa pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaatti obbo Shimallis Abdiisaa gama isaaniitiin koree teeknikaa fi abbootii gadaa hojii gaarii isaan dalaganiif galatoonfatan. Warreen bosonatti hafaniifis akka galan yaamicha dhiyeessan. Warra kaleessa qabsoof bosona turanii yaamicha abbootii gadaa dhagahuun dhufanii mooraa xollaa jiraniif mootummaan tumsa barbaachisu hundaa akka godhu waadaa galan. Obbo Shimallis itti dabaluun ABO'n karaa nagayaatiin akka qabsaa'uuf tumsa barbaachisu hunda ni goona jedhan. Hunda caalaa tokkummaa uummata Oromootiif hojjechuu akka qabanis dhaaman. Itti gaafatamummaa olaanaa koree teeknikaa fi abbootii gadaatiif kennameen koreen teeknikaa fi abbootiin gadaa halkanii guyyaa dadhabanii rakkoo jiru kan hiikuudhaaf rakkoo sadarkaaatti jiru kan rakkoo nageenya uumamaa ture hiikuudhaaf karaa nagaatiin hiikuudhaaf tattaaffii gootan aarsaa kaffaltan bakka deemtanitti miidhaa sirra ga'e dandamantanii haalatu mijatiin abbootiin gadaa koreen teeknikaa aarsaa kaffaltan hundaaf mootummaan naannoo Oromiyaa dinqisiifannaa qabuu fi kabaja qabu ibsuun barbaada. Uummanni keenya waggaa dheeraadhaaf jaaraa tokkoof walakkaadhaaf miidhamarra ture. Qabsoo addaa gaggeessee injifannootti erga bahee yeroo gabaabaadhaa. Yeroo gabaabaa kana keessatti uummata keenya addaan qooduudhaaf tokkummaa uummata keenyaa diiguudhaaf
kallattii adda addaatiin duulli guddaan godhamaati kan ture. Isa kana walitti fiduudhaan tokkummaan akka cimu, wal hubannaan akka cimu, hayyoonni paartileen siyaasa Oromoo caalmatti tokko ta'anii fedhii faayidaa uummata Oromoo irratti akka waliin hojjetan tattaaffii guddaan godhamaa tureera. Kanaafis aarsaan guddaan kaffalameera. Aarsaan kaffalame kunis kabaja uummata Oromootiif jecha, tokkummaa uummata Oromootiif jecha, akeeka qabsoo uummata Oromoo akka galma gahuuf jecha aarsaa kaffalameedha. Kanuma giddu galeessa godhannee addi bilisummaa Oromoo qabsoo uummata Oromoo keessatti gahee guddaa kallattii adda addaatiin taphachaa turee jira. Alattis keessattis qabsoo gaggeessaa turee jira. Karaa nagaatiin paartileen siyaasa hundumtuu karaa nagaatiin akka qabsaa'an waamicha dhiyaateen biyyatti galanii jiru. Kana keessatti ji'oottan darban Oromiyaa keessatti iddoo adda addaatti waraanni bilisummaa Oromoo dhaabni nagaadhaan galisan faana nagaadhaan Finfinneetti galuudhaaf sochiin godhamee jira. Isa keessatti qaawwa uumameen miidhaan hedduun gahee jira. Mootummaan sana karaa tasgabbii qabuu fi karaa itti gaafatamummaa qabuun karaa miidhama bal'aan uumneen saba keessatti of eeggannoodhaan karaa nagaatiin xumuruudhaaf tattaaffii hedduun godhamaa ture jira. Bu'uuruma kanaan guyyaa har'aa guyyaa seenaatii, guyyaa injifannoo guddaadha saba keenyaa fi sababni isaa kanaan booda qaamni hidhatee socho'u Oromiyaa keessa akka hin jirre, paartii siyaasa kamiyyuu bakka akka hin buune, olaantummaa seeraa immoo waliin taanee dhaabbileen siyaasaa jiran hundi keessattuu mootummaan naannoo Oromiyaa itti gaafatamummaa guddaa qaba. Nagaaf tasgabbii naannoo keenyaa eeguu, baaf gala saba keenyaa nagaadhaan akka ta'u mirkaneessu. Isa kanaaf hundumtuu seera akka kabachiisu xumura kanarra gahamuunsaa injifannoo olaanaadha. Isa kana mootummaan naannoo uummata keenya faana ta'uudhaan of eeggannoo fi miira itti gaafatamummaa olaanaadhaan iddoo hundatti nagaan akka bu'u kan raawwannu ta'a. Qaamolee kana keessatti karaa nagaatiin qe'ee isaanitti deebi'an, maatii isaanitti deebi'an immoo karaa dheeraa deemnee akka siman, karaa nagaatiin warra dhufan hunda ofitti qabnee jireenya isaanii akka deebisnee ijaarru mootummaan ibsuu barbaada. Kana alatti namoota karaa nagaatiin waamicha abbootii gadaaf koree teeknikaatiin galanii mana leenjii xoollaa jiran warreen kaanis qabsoo kana keessatti aarsaa kaffalaa turan mootummaan waan barbaachisu hunda godhee jireenya isaanii deebisee akka dhaabu, warra qabsootti makamanii karaa nagaatiin mootummaa naannoo keenyaa faana caasaa nageenya naannoo keenyaa faana keessatti hirmaatanii hojjetan sana keessatti hirmaachisuudhaan hojii bal'aa jalqabee jira. Warra immoo jireenya idileetti galanii jireenya idileetti seenanii jiraachuu barbaadaniif haala barbaachisu hunda mootummaan kan mijeessu ta'a. Warra kanaan boodas karaa nagaatiin dhufaniif haalli kun kan mijatu ta'a. Isa alatti kan jiru irratti immoo nagaa uummata keenyaa, nagaa naannoo keenyaa mirkaneessinee misoomatti akka deebinu gochuudhaaf mootummaan wantoota barbaachisan hunda tattaaffii barbaachisu itti gaafatamummaa irraa eegamu hunda kan bahu ta'uu isaan ibsuu barbaada. Gama biraatiin addi bilisummaa Oromoo karaa nagaatiin sochii godhu keessatti ammaan booda waan jiru keessatti mootummaan naannoo Oromiyaa deeggarsa barbaachisu hunda kan taasisuuf ta'a. Tokkummaan Oromoo cimuun hunda caala kan fayyadu kaayyoo Oromootaati. Paartilee siyaasaa olitti qaamolee fedhii adda addaa qabanii olitti tokkummaan Oromoo kan fayyadu Oromoota. Tokkummaa Oromoo kana immoo akka galma gahu, akka cimu, caalmatti tokkummaan dhufe kun akka fiixaan bahu, rakkoolee akka waliigalaatti dhufuu danda'an dandamatee akka bahuu danda'u mootummaan naannoo Oromiyaa miira itti gaafatamummaa olaanaadhaan xiyyeeffannoo guddaa kennee halkanii guyyaa kan hojjetu ta'a. Caalmatti immoo dhaabbilee siyaasa Oromoo gidduutti tokkummaa cimaa uumuudhaaf walitti dhufeenya jiru cimsuudhaaf kan waliin hojjetamu ta'a. Akkaatuma waliigaltee raawwatameen Ambottis akkaatuma koree teeknikaa faan abbootii gadaa faan waliigalameen namoota qe'ee isaanitti deebi'uu qaban mootummaan seeraa fi hojimaata jiru eegee kan raawwatu ta'a. Bu'uuruma kanaan guyyaa kana
baga geenyee baga gammannee namni hundi bakka jirutti caasaan mootummaa bakka jirutti caasaan nageenyaa bakka jirutti qaamolee karaa nagaatiin deebi'an nagaadhaan simachuu sochii sanaa ala godhamu hundammoo olaantummaa seeraa kabachiisuudhaaf qaamni hundumtuu of eeggannoo cimaadhaan miiratti gaafatamummaa olaanaadhaan nagaa fi tasgabbii uummata keenyaa bahaaf gala uummata keenyaa eeguudhaaf erga barraa eeggamu bahachuutu irra jiraata. Xumura irratti adda bilisummaa Oromoo hooggansisaa kana murteessee karaa nagaatiin uummata Oromoo ceessuudhaaf murtoo godheef mootummaan naannoo keenyaa dinqisiifannaa olaanaa kan qabuufidha. Gama koree teeknikaa fi hayyoota keenyaan abbootii gadaatiin sochiin godhame aarsaan kaffalame fi hojiin hojjetame ammas irra deebi'ee dinqisiifachuun barbaada. Hojii guddaa hojjettanii jirtu, hojii boonsaa seenaa keessatti yeroo hunda yaadatamu hojjettanii jirtu. Isa kanaafis guddaa galatoomaa ulfaadhaa. Hayyudureen ABO obbo Daawud Ibsaas gama isaaniitiin koree teeknikaa galatoonfatan. Obbo Daawud itti dabaluun nuti lola mootummaa irratti labsinee erga dhaabnee bubbullee jirra, ammas karaa nagahaan kan qabsoofnu ta'a jedhan. Obbo Daawud waraanni bilisummaa bosona jiru of keessaa hoggansa mataa isaa waan filateef kana booda ABO'n bosona waraana hin qabu jedhan. Isaanis koree teeknikaa fi abbootii gadaa galateeffadha. Har'a gabaasaa isaanii yeroo dheeraa irratti hojjetanii xumuratti godhanii nu dhiyeessaniiru. Kana keessatti akkuma namni hundi beeku haala jijjiirama siyaasaa waraanaa Itoophiyaa keessatti hirmaannaa ummataatiin ol'aanaa fi wareegama uummata ol'aanaatiin akkasumas immoo EPRDF keessatti godhameen walta'iinsi adda bilisummaa Oromoo fi mootummaa Itoophiyaa gidduu hagayyaa 7 ta'e walta'iinsa kana irratti nuti karaa keenya karaa mootummaas akka kanaan dura ifaan ibsametti lolli nuu fi mootummaa gidduu gaafas xumurameera. Lolli xumuramullee akkaataatti walta'iinsa keenya hojiirra oolchinu irratti haala tutturerraatii fi muuxannoo dhabinsaas hunda keenya haa ta'u akkaataa tokkotti waan waraanaa hojiirra oolchuu irratti rakkinni rakkina dhalate kanas ammas tattaaffii karaa hunda keenyaa, karaa uummata keenyaa, karaa mootummaas, karaa adda bilisummaa Oromoos, karaa kaanis irratti dabalamee akka xumuramuu fi amajjii keessa dhimma waraanaa abbootii gadaa fi uummata Oromootti dabarsinee kennine ammas waan nagaa kun jabaatee akka hojiirra oolu isa kanas tattaaffiin karaa hundaa jiraatuuf itti fufullee ammas kun xumura waan argatiin akkuma koreen teeknikaa kaahanitti waraanni bilisummaa Oromoo hoggana olaanaa of keessaa baafadha jechuudhaan achi baasuun ka namni hundi beekuu fi waanidha. Erga gaafasiitii jalqabeeti waraannis waan labsateef duraanis abbootii gadaatti kenninee waan jirruuf adda bilisummaa Oromoo gaafa duraa August 7 mootummaa wajjin waan nagaa xumurate waan jiruuf waraanaa bosona keessa akka hin qabne beekamaadha. Kanuma mirkaneessan ammas kana keessatti akkuma pireezidant Shimallis jedhanii rakkinoonni nageenyaa waan waggaa dheeraa walxaxee qabsoodhaanis haa ta'u akkaataa biraatti jijjiirama kanaan wal qabatee jiruun bal'aan akka jiru beekamaadha. Kanarratti adda bilisummaa Oromoo mootummaa naannoo Oromiyaa waliin mootummaa naannoo Oromiyaas akkuma jedhe naannoo Oromiyaa keessatti akka nageenyi bu'uu fi nageenyi kun immoo dhiiga dhangalaasuutiin alatti akka xumuramu adda bilisummaa Oromoo gahee isaa ni kenna. Isa kana keessatti uummata Oromoo fi adda bilisummaa Oromoo dhaabotiin siyaasaa akkasumas mootummaan Oromiyaa
harka wal qabatee yoo deeme rakkinoonni hedduun yeroo gabaabaa keessatti wal hubannaa fi harka wal qabannee tokkummaadhaan ni xumuranna rakkina kamuu waliin furanna ka jedhu amantaa adda bilisummaa Oromooti. Kanaaf qophiidha karaa mataa keenyaa dhaabotii Oromoo waliinis haa ta'u mootummaa Oromiyaa wajjin waliin hojjennee nageenya Oromiyaa qofa osoo hin taane nageenya naannoo kanaatiifuu bu'uura taane akka xumuratti goonu amantaa keenya kanarratti ni hojjenna. Fayyaa ta'aa ulfaadhaa. Pireezidant Shimallis Obbo Daawud hedduu galatoomaa. Nuyi akka koree teeknikaatti ji'oota dabran kana keessatti rakkoon Oromiyaa keessatti uumame nagaan akka furamuuf qilleensi dhaabbilee Oromoo jidduu seene akka bahuuf qaawwi diinni seenuudhaaf itti dhiibbatu akka cufatuuf carraaqii guddaa dagoone. Carraaqii kana keessatti dhaabbileen lamaan mootummaan federaalaa kan naannoo qaamni nageenyaa keessattuu raayyaan ittisa biyyaa tumsa guddaadhaan nu godhani. Tumsa kanatti fayyadamnee sadarkaa kanarra geenye jirra. Namuu akka beekamu barbaannu guyyaa har'aarraa kaasee adda bilisummaa Oromootii fi mootummaa kan federaalaas ta'ee kan naannoo jidduu lolli akka hin jirretti kan hubannu kan hubatamuu qabus adda bilisummaa Oromoo waraana ajaju waraana isa jalatti bulu hin qabu. Mootummaanis kana beekuudhaan dhaabni kun qaama siyaasaa nagayaa ta'ee akka deemu tumsa barbaachisu hunda akka godhuuf waraanni waamicha uummataa immoo fudhatee gale kunuunsii fi tajaajilli barbaachisaan akka godhamuuf gaafanna. Hojiin keenya asirratti kan xumuramu ta'us tokko ijoollee yookiin immoo waraana gale kana bakka qabsiisuu irratti mootummaa wajjin wal utubnee wal gargaarree kan itti deemu ta'a. Gara biraatiin akkuma waliigaltee kanaatiin adda bilisummaa Oromoo waajjira isaa banatee namoonni hidhamanis hiikamanii Oromiyaa jidduutti nageenyii fi wal tumsuun walii hubannaan akka dhufuuf kan hojjennu ta'a. Kan irratti keessattuu qaamonni miidiyaa aktivistoonni keenya akkuma waggoota dabran kana keessatti qabsoo kanaaf bu'aa guddaa buusan har'as nageenya Oromiyaa tasgabbeessuu irratti araarri wal hubannaan dhaabbilee lamaan jidduutti uumame kun araara waaraa fi tasgabbii dheeraa akka fiduuf shoora guddaa taphattu. Dhaabbilees uummata saddaan harkisoo osoo hin taane walitti fiduu irratti shoora keessan akka taphattan abdii qabna. Gara fuulduraattis akka koreettis akka mootummaa fi akka dhaabbileetitti dhimmoota kanaaf kanneen biroo irratti ibsi yoo barbaachise ibsa kan kennamu ta'a. Warra miidiyaatis warra federaalaatis warra naannootis warra adda bilisummaa Oromootinis galatoomaa wal hubannaan har'aa kun kan bakka ga'u kan nuuf turu haa ta'u hin jaa kanumatti raawwanna. Adisu, nah dulu lo baca sekarang. Tiru ego cerita. Guyyaa hadhaa jalqabee adda bilisummaa Oromoo fi ODP'n siyaasa nageenya obboleenyummaa tokkummaa hanga geessan wanna ta'eef rabbi kana akka nu mirkaneessu gaafachaa hadhaa jalqabee Oromiyaan dachee nageenyaa dachee misoomaa dachee tokkummaa akka taatu rabbi nu haa godhu galanni isaa haa ga'u guyyaa kanaaf kan nu geessise.
Ajajaan waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa obbo Kumsaa Dirribaa maqaa qabsoo Jaal Maarroo jedhamuun beekaman hoggana abaa'oo caasaa woboo sirnaan taligatee ijaarrate waakkachuu hin danda'u abbaan fedhee waan fedhee haa jedhu nuti waraana bilisummaa Oromooti gaafiin Oromoo osoo hin sharafamin hanga deebii argatutti qabsoo kennaa itti fufna jedheen. Addi bilisummaa Oromoo haala hoogganni isaa bifa seeraa fi seera dhaabichi heeyyamuuni kaayyoo inni qabuu fi jalatti taliigamuuni waraana kana kan koomiti jechuu hin danda'u. Kanaaf iyyuu waraanni bilisummaa Oromoo qabsoo bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromoon hoogganamu rakkoo keessa jiru ofitti fudhatee gaggeessaa jiru waan ta'eef akkasumatti itti fufa. Maaliif nutti dhagahamu uummata keenyatu dhumataa jira qabsoorra jirra lolarra jirra wareegama kaffalaa jirra uummanni kuni qabsoo kana jaalatee ofitti fudhateetu waraana kanallee of keessatti fudhateetu qabsoo ofitti hirkantummaa uummata ilmaan isaa waliin qabsoo gaggeessaa jiru. Hidhamuu fi reebamuun uummata keenya maaliif nun dhaarsu maaliif nun gubu maaliif qabsoorra jirra maaliif uummata kanaaf umurii keenya gubu wareegama kaffaliitti jirra dararama akkasii keessaa baasuuf. Qabeenyi pirezidaantii Naayijeeriyaa Muhammad Buhaarii loon 270 hoolota 25 fardeen 5 fi gosoota simbirrootii jedhame. Egaan hordoftoota keenyaa oduun guyyaa irraatiif qabannee isiniif dhiyaanne kanumaa sagantaa birootiin hanga walitti deebinutti nagaan nuuf tura.